Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoo galgala kana qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa kenna. Namoonni YouTube chaanaalii keenya faariyaa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Video keenya like gochuu isin irraanfatinaa. Odeeffannoon har'a nuti isiniif qabnu yoo jiraate noof kolcha kolfooyeetu naqabe mucaa wayita siinatu ka'e. Odeeffannoon har'a qabnu odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaas isinii qabna. Kan biyya alaa kan raajii ta'e wayiiti. Kan biyya keessaa immoo akkuma beekamutti waa'ee dhuma qabsoo kanaa akkuma beekamutti biyyattii teenya keessatti olaantummaa yeroo ammaa kanatti kan qabu woboo gaachana sabaatii fi biltsiginnaadha. Kana jechuun woboon saba isaatiif haqaaf olaantummaa argisiisa. Biltsiginnaan immootu abbaa irrummaaf yookaan teessoo ofiitiif kursii ofii qabachuudhaaf jecha taayitaa ofii qabachuudhaaf jecha olaantummaa argisiisan jechuudha. Kanaaf nuti uummanni Oromoo olaantummaa nu barbaadnu olaantummaa sabaatii fi olaantummaa uummataa waan ta'eef woboo cinaa dhaabbanna jechuudha. Akkuma beekamutti lixa Oromiyaatti bakka hedduutti humni kan wobooti hin beeytanii hojjetaan tokko gaafa achitti ergamu bakka sanitti deemee hojjechuudhaaf aarsaa guddaa kafaluu isa barbaachisa. Takka lubbuu fi nan du'a yookaan nan jira dhedhee dhaquu qaba. Takka mootu keessa isaa sabboonummaa wayii yookaan haqa uummataa hojjetu wayii jiraatu qaba. Yookaan kan hin taane mootu saamaa yookaan basaasaa yookaan nama addaa wayii yoo taate qallaalimatti yookaan salphamatti nyaata eenyu taata nyaata woboot taata jechuudha. Nyaata gaafa jedhu harkaan fuudhanii nyaatan osoo hin taane biliqii jechuudha. Afaan ergitee waan san direct yoo dubbatan gaariin dhufu beeytanii. So kanaaf haalli biyyi keenya keessa jiru haalli Oromiyaan keessa jirtu kana fakkaata. Woboon humni isaa ammas jabeeffatee jira. Leenjii isaa keessumaayyuu erga artist Haacaaluu Hundeessaa du'e as ummanni keenya miira guddaa hubachuun kaka'umsa guddaa godhachuudhaan gara wobootti erga qajeelee leenjii ciccimaa ji'oota 6 olii fi hanga 8 fudhataniin dhiyoo kana eebbifamanii jiran. Ammallee namoonni marsaa lammaffaadhaaf leenji'aa jiran yeroo dhihoo booda akkana naannawa ji'a 2-3 hafenatti fakkaata. Woboon biyyattii san guutuu akka qabatutti leenji'amaa jira jechuudha. Yoo xiqqaate dhiyoo kana kan ba'e namoota 1000 lakkaa'amanidha. Lakkoofsa hangana jedhamee kan inni himamu. Ammallee xifiisaniitiin akkasuma dabalan adada gabrummaan uummata Oromoo irra baay'ataa deemuun uummanni Oromoo illee gara qabsoo fi gara leenjiitti seenaa deemanii jechuudha. So kanammootu kan jajjabeessuu qabu kan humna itti godhuu qabu uummata keenya akka gabrummaa keessa jiru jechuudha. Warri biddeenaaf yookaan gara ofii qofa argatee gara biltsiginnaatti deeme sun dhimma isaaniitiif irra hin kaatina. Haa deeman. Waa tokko rakkoon qabu haa deeman. Guyyaa akka sareetti ofii isaaniitti eegee ofii harkifatanii deebi'antu jira jechuudha. Saba kanaa garuu dhaabbachuun kee guyyaa tokko kabajaa sitti tura. Saba kanarratti hojjechuun kee immoo dhumni kee salphina akkuma biyyi kana ta'a. Fakkeenyaaf biyyi kana fudhadhaa. Uummata Oromoof jalaa gadhiisee diinni isaa amma heddummaati. Hunduu diina isaati amma biyya Itoophiyaa san keessatti isaa fi waraana malee namni hunduu diina isaati. Osoo gaafa san uummata Oromoo kan qabatu taate Itoophiyaa xiqqoo tana miti. Afrikaa ganfatti hanga addunyaatti badhaafamee abboo waggaa 2 keessatti uummata Oromootii fi jaalala walii qabaataa yeroo turetti waggaa 2 keessatti badhaasa fudhatuun maalirraa? Sabni keessa jaalate taanaan ati dhuguma mootiidha. Mootummaadhas. Sabni keessa hin jaalatu taanaan ati mootis miti. Umrii dheeras hin qabdu. Abaaramaadha. Diinni sitti baay'ata. Amma sababa inni kophaa jiruuf diinni itti baay'atee wayyaaneen kophaa itti iyyitii, Amaarri kophaatti iyyiti, Oromoon kophaatti iyyiti. Kanaaf sammuu isaa amma kaansarii godhatu ga'e namichi jechuudha. Kana maaltu godhe? Uummata Oromoo ganuutu godhe jechuudha. Qabsoon uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaatti gootu kaleessa argitanii jirtan. Ganamas isinii gabaasee jira. Ameerikaan qondaaltota mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa guutumatti qoqqobbii irra geetta akka inni piizan tokko hin dhabneef biyya alaa kan deemne jechuudha. Biyya Ameerikaa. So waan kana hubatee uummanni keenya jalaa deebi'uu qaba. Kana beekuu qabdan. Kanan beekne taanaan garaa qofa filattee gaafa achi deemte isaaran kee akkuma biyyi kanaa jechuun booddeen kee akka muka baala hin qabneetti rarraatee hafta. Sidii galee kanaaf hawaasa keessan cinaa dhaabbachuun gaachana uummata keessanii ta'an abdii keenya amma sa'aa kanatti uummanni Oromoo xiqqoo abdiin inni qaba jedhamee yaadamu yoo jiraate
woboo kana bicha kan biraa hunduu galee jira dhaabbolee siyaasaa yoo taate mana ofiitti galanii jiran filannoo keessaa of baasanii jiran sagalee isinii ta'anii waa tokko isinii buusuu hin danda'a maaliif ofiifuu filannoo keessa jiran kaa ulaagaa seera biyya sanii waan hin guuttanneef mootummaan tanumaan sababatee shuut isaan godhuu danda'a. Isa ofitti cufanii jiran riskii jirtu san riskiin tan cufatin amma taawwa boofii woboo qofa maaliif isaan bosona jiran waan ta'eef carraa lama qaban carraa injifatu carraa injifatamu yookaan achumatti riphanii hafu kuwwan injifatamanii jiran haqa dubbachuun waan rakkoo fiduu miti injifatamanii jiran keessaa galanii jiran sila filannoon kun hirmaatanii jiraatan ta'e haga tokko carraa paarlamaas ta'uun argatan ture garuu hin danda'amne inni waan ta'eef akkasitti keessaa galanii jiran jechuudha. Egaan kuni haala kanaan jira waa'ee hayyoota keenyatti gaafa deebine akkuma beeytanitti sagaleen hayyoota keenyaa ukkaanfamee jira. Kan ukkaamse mootummaa osoo hin taane numa mataa keenya hawaasuma Oromoo kan waan isaan kaleessa godhan san irraanfannee isaan har'a manidhaa keessatti dararaa garanaa fi garas fiiguu dadhabanii gartee manni murtii irratti waggaan lama akka dheeratuuf baallama waggaa lama akka qabaniif gaafatan ofii isaaniitti fedha ofiitiin gaafatan dirqamaniiti miti kan isaan dirqa garuu maal inni deddeebii guyyaa guyyaarraa akka daa'ima ji'a mara qaxaroo beellama jedhan san hifataniiti uummanni Oromoo waa takka dubbataa hin jiru abdii kutanii kanarra nuti taphaturra hanga kana ta'enne eeggatuun wayya ka jedhu mootummaa fi uummatarraa abdii kutanii jedha kan jechuudha. Kanaaf kaka'umsa horadhaa akka fakkeenyaaf biyyoonni alaa amma hiriira ba'aa jiranii UK'n bareeda fakkeenya nuu taate Awustiraaliyaa illee kaleessa baate warra Ameerikaa fi dacheen kuwwan illee akka ba'u abdii qabna. Kuni maaliif hayyoota kennaaf sagalee akka ta'aniif malee dhimma biraatiif miti jechuudha. Kuni kan Oromoo kana fakkaata. Dhuma irratti odeeffannoo nan isiniif qabu raajiidha. Haadha manaa fi abbaa manaa tokko biyya Raashiyaa keessatti wanta yaadamin tokko ta'ame haadha manaa kiiloogiraama 100 fi gara 3 taatu wayitu abbaa manaa ishii dhugee gara manaatti galgala galee jennaan xiqqoo mana keessa jeequmsa uume jedhama. Achi hin jirru kaanu hin jedhama. Raajii ta'e garuu isa callisiisuudhaaf jecha jibbitee osoo hin taane inni akka iniyyine akka mana keessa wacan goone jecha baay'ee gabbattu waan taateef fuula isaatira teessee ukkaamsite yeroo daqiiqaa muraasaa booda du'ee jira jechuudha jaarsi abbaan manaa isii. Kana kan goote fammeenyaaf osoo hin taane isiin akkasiititti callisiisuu isiiti. Namichi sakkaree jira. Isiin furdinaa hangana kiiloo 100 wayitaati. Irra gatteennan akkamii jiraatti. So warri furdina qabdanillee asumaan save of godhaa jechuu barbaadetti furdina keessan seevii godhadhaa jaarsa keessan irra mooteettanii ajjeesina sakkaruu baate dandeettan afaan isaa qabaa callisiisa yookaan irra hin taa'ina durba furdoo dhiisii qal'oon iyyuu namarra teetti nama ajjeesite dubartiin maal taatan think of think godhaaga. Kanaaf kuni odeeffannoo biyya alaati dubbiin baay'atteef harreetti hin fe'amu jedhama daawwattootaa fi hordoftoota keenya. YouTube channel keenyaaf namni haaraa taatee dhufte yoo jiraatte subscribe gochuun maatii keenya ta'a video keenya like gochuun nurraa hin fatina odeeffannoo biraatii walitti deebina Ready Adam TV fayyaa naadaa naa jiraadhaa ilmaan Oromoo ciao.